keessummaa CDG. Keessummaa CDG keenya har'aatiin waggoota dheeraaf siyaasa biyyattii keessatti kan beekaman obbo Leencoo Lataa qabannee dhiyaanneerra. Obbo Leencoo Lataa maal jedhu? Toora miidiyaalee hawaasummaa keenyaan nu hordofaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa keessummaa bira qabna har'aa keessummaan keenya har'aa siyaasa biyya kana keessatti qooda olaanaa kan qaban obbo Leencoo Lataati. Isaan keessummaa CDG'ti. Isaa wajjin turtii taasifna nu hordofaa. Egaa isin hundeeffama paartii adda bilisummaa Oromoo keessatti qooda guddaa kan qabdanii isintu hundeesse paartii kana yeroo sana jechuudha. Wanni isin yeroo sana paartii kana ittiin hundeessitan gaaffiin isin deebisuu barbaaddan akkasuma immoo wanni Oromiyaan ergasii federaalizimii amma uumame kanaan jirtu kunii fi biyyi kun akkaataan ishiin itti jirtu waan isin silaa hundeessuudhaaf yookaan immoo tolchuudhaaf yaaddan sanaan wal fakkaataa? Akka tasaa ta'e nuti biyya walaba Oromiyaa jedhamtu tokko maddisiisuu barbaanna. Sana irrattis hojjechaa baane. Kanaaf 91tti yeroo dargiin garagale sana dargiin aangoorraa buufame jijjiiramoota gurguddaa ta'e biyya kana keessatti aangoon humna tokkorraa humna biraatti saba tokkorraa saba biraatti tarkaanfatee biyyi tokko gaafa Afrikaa keessatti haaraatti dhalattee Eertiraa kan jedhamtu biyyi tokko immoo hindiigamtee Somaaliyaa kan jedhamtu sadarkaa addunyaattis lolli qabbanaa waan dhumate. Kun hundi jijjiirama ilaalchaa maddisiisuu qaba jennee waan amanneef gatteenyee mari'annee chaartar waan jedhamu qopheessinee chaartariin sun mootummaa Itoophiyaatiin fudhatame. Sana ka federeeshinii sabdaneessaa kanaaf karaa bane. Nutis bakka dhaquu barbaannetti itti fufuu hin barbaanne biyyis yaada haaraa kanaan socho'uu filatee akkasittitu federeeshinii sabdaneessaa kana hojiirra oolchuu jalqabnee jechuudha. Gaaffiiwwan yeroo sana ittiin isin lafaa kaatanii fi amma immoo gaaffiiwwan siyaasaa akka biyyaatti yookiin akka naannoo keenyaatti jiran gaaffiiwwan amma ka'aa jiran jiru moo gaaffiiwwan yeroo sana isin qabattanii manaa baatan sun amma gaaffiin amma ka'aa jiran kun jijjiirameera kan amma? Finciluma malee an kanan argu. Finciluudhuma mootummaadhuma looluu mootummaa mormuu malee akeeka akkasiin hojiirra oolcha wanti jedhamu ifatti wanti lallabamu hin agarreen ofii kiyya. Inni guddaanuu isa nuti qajeeluu dabaa ta'uu waan barbaannu lafa keenyeetu sanaaf qabsaawaa akka jirru lallabaa qabsoomne. Amma garuu ashmuriidhaan ta'e gabbaasanii osoo hin jenne akeekuudhaan milikkita mul'isuudhaan kun immoo ni baasa jedhee hin fudhadhu. Gama biraatiin immoo federaalizimii sabdaneessummaa kana baay'inaan dhaabonni Oromoo kun ni fudhatu. Kan Oromoo qofaa miti kaan illee ni fudhatu. Garuu immoo federaalizimiin sabdaneessummaa kuni walooma yookiin waa biyyummaa kana laaffiseeti gara sabaa isa kana leellisuutti inni kun immoo biyya gara diiguutti deemaa jedhanii warri komatan jiru. Gaaffiin akkasii hin jira.
gaaffiidhuma sabaa kaasuunuu balaadha Itoophiyaadhaaf warra jedhantu fudhatan. Warra sana fudhatanii socho'antu jiran. An sana wajjin falammii guddaadhaan qaba. Saboota hedduutu jira moo Itoophiyaa keessa hin jiru. Kana adda fudhachuu qabna. Dhugaa jirtu irraa ka'uu qabna. Dhugaan jirtu saboota hedduutu jira Itoophiyaa keessa. Saba tokkicha miti. Saba tokkichatti galchuu warri barbaadan jiru. Hin danda'amu sun garuu. Ammaan booda hin danda'amu. Yeroo humnaan cafaqanii nu hundaa'u saba afaan Amaaraa dubbatu nu gochuu carraaqan ni ture. Yeroon sun darbeera amma. Hojiirra ooluu hin danda'u. Oromoo dhiisi saba guddaa amma naga'u dhiisi saba xiqqooyyuu aadaa kee afaan kee balleessa jettee yoo hidhatte si morma. Kanaaf hin danda'amu. Itoophiyaa ka diigaa jiru haala amma jiru keessatti warra sabdaneessummaa haalu, warra sabdaneessummaa dhabamsiisuu barbaadu malee warra gaaffii saba isaaniitiif qabsaa'u miti. Isaan kanatu Itoophiyaa diiguu irratti hojjetaa jira. Hin jiraachifne jedhanii dhabamsiisuuf jedhu jechuudha Itoophiyaa. Isin waggoota 40-50 dura qabsoo karaa hidhannootiin qawweedhaan mirga sabni kun abideeffachuu qabattanii yeroo sana qabsoo eegaltan. Adeemsa waggaa 40 waggaa 50 booda ammas immoo qawweetti jirra. Siyaasa keenya keessaa maaliif qawween bahuu dadhabe hanga ammaatti? Ka har'aa namoota har'aa gaafadhu warra qawweedhaan deemu. An ofii kiyyaa amma qawweedhaan jijjiiramni nuti feenu hin dhufa jedhee namanu. Tokkoffaa an federeeshinii sabdaneessaa kana dimokiraatessuudhaaf hojjechuu barbaada. Hamman humna qabutti. Dimokiraasiin immoo karaa qawweetiin hin dhufu. Bifa biraatiin dhufa. Kanaaf warri qawweedhaan deemna jedhu akeeka isaanii akka gaariitti ibsachuu qabu. Iftoomina gaarii argachuu qaban. Yoo sun ta'uu baatee haaluma ammaa afaan fajjii garagaraa keessa jirru kanatu deema jechuudha. Akeeki maayyii ka ati barbaaddu maali ka jedhu sana solifan kaa'in qabsoo hidhannoo leellisuun kophaasaa hiikaan qabu. Akeekni ani barbaadu, ani itti amanu, Oromoo sin fayyada jedhee kanan fudhadhu. Dimokiraasii sabdaneessaa kana dimokiraatessuudha. Federeeshinii sabdaneessaa kana dimokiraatessuudha. Kun Oromoon qooda isarraa eegamu akka taphatu godhaa. Biyya kanas walqixxummaa irratti, walqixxummaa sabootaa irratti ijaaraa. Walqixxummaan sabootaa hin jiraatu yoo ta'e immoo tokkummaan obbolummaa irratti hundaa'e hin dhalatu. Tokkummaa obbolummaa irratti hundaa'e maddisiisuu irratti hojjechuu qabna ka jedhu amantii guutuun qaba. Isa kana dhibdeen jiru. Gama biraatiin immoo ajjechaawwan akka feetee biyya keessatti raawwatu yookaan immoo saamichi garagaraa isa kana mootummaan dadhabbina qaba. Mootummaan dadhabaa waan ta'eef olaantummaa seeraa kabachiisuu hin dandeenye. Bakkaa bakkattuu akka feeteen kun kan inni hammaatuu fi abbaan humnaa waan barbaade kan raawwatu mootummaa kanatu mootummaa dadhabaa olaantummaa seeraa hojiirra oolchuu hin dandeenye ka jedhan jiru. Garuu immoo mootummaan gama biraatiin immoo amma wanni keessumaa dhiyeenya kana haasa'amu biyyoota ollaa wajjiniin waa akka walitti mufiitu faatu mul'ata. Keessumaa biyya Eritiriyaa wajjiniin sun uuma odeeffannoo akkasumatti afaaniin odeeffamudha.
Wanni kun dhiibbaa guddaa hin qabu biyya keessatti otoo mootummaan sadarkaa kanarra jira jedhamu tarii biyya ollaa akka kanaa wajjiniin yoo walitti ba'an. Haalli keessa biyyoota gaafa Afrikaatti haalli isaan gidduu immoo walitti dhaadha. Keessa biyya tokko nagaan yoo jiraate ollaa wajjin nagaan jiraachuuf irra abdachiisaadha. Biyyi lama wal shakka taanaan hammeenya wal dhabbii biyya keessaa maddisiisuu irratti hojjeta. Akkasumatti as geenye hangarra. Kanaaf ani murteessaan keessa falammii keessa furannee keessa keenya nagaan jiraannaan ollaa keenya wajjinis nagaan jiraachuu irratti hojjechuu dandeenya sanatu barbaachisaadha ka jedhuun qaba. Waliigala haala siyaasa keessuma duraan siniif kaaseen ture waggoota 30-40 siyaasa humnaatu geggeeffamaa ture siyaasa hidhannootu ammas akka haaraatti deebi'ee siyaasni qawwee kun deebi'ee waan bakka qabataa jiru fakkaata. Isa kanaaf tasgabbii biyya kanaaf akka naannoo keenyatti akka sabaattis gara tokkotti deemuudhaaf yookaan immoo gara nagaa barbaadamu sanatti deemuudhaaf maalirraa eegama maaltu ta'uu qaba? Warri qawwee qabatee qabsaawaa jiru maal barbaada? Waan barbaadu sana ifaatti lafa kaa'uu qaba. Waan barbaadu sana irraa ka'ee mootummaan deebii kenna. Amma anaaf ifaa miti maal barbaaduuf akka hidhannoodhaan qabsaawamaa jiru. Ibsan ta'a. Anumatu naaf hin hubatamin. Kanaaf yoo humni mormituun tokko kanan barbaada jedhee lafa kaa'e sanarraa immoo mootummaan deebii kennuu carraaquutu irra jiraata. Deebiin kun yoo danda'ame karaa nagaatiin xarapheezaa naannoo taa'anii walaasa'uudhaan furamuutu danda'ama. Wanti mariidhaan hin furamne hin jiru jedhee nama naanna. Wanti qawweedhaan furamu immoo hin jiru jedhee namana. Kanaaf akkasitti yoo hojjetame wayyaa akka jedhuun qaba galatoomi. Haa ta'u obbo Leencoo ulfina guddaa argadha keessummaa kan CDG taatanii argamuu keessanii fi egaa sagantaa keenyas kanumaan warranna ulfaadhaa isiniin jenna.